Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadiyoo tuubii baga nagaan dhuftanii gara chaanaala kootii. Hadda biskuuta bareedduu si hojjedha. Hammatuma viidiyoon afaan turaadha. Kan na barbaachisu killee lamaa fi aannan burcuqqoo tokko. Harkaa kufee dhiifama. Irshoon mankaa shoorbaa gimmaashaa jechuudha. Walakkaa isaa. Yogurtii immoo mankaa shoorbaa tokkoo fi gimmaasha isaati. Walakkaa isaa jechuudha. Beekan paawudarii gimmaasha walakkaa shoorbaa fi ashaboodha. Cilfaa kana lama harceeni kan fayyadame. Warri haaraa taatanii subscribe godhaa. Maatii kootaadhaa galatoomaa. Kan kanaan dura maatii naa taatan hundi keessanuu galatoomaa. Naa jiraadhaa bakka jirtanitti hundi keessanuu sin jaaladha. Amma akkanatti miiceera laaffisee bareechisee miicee sirriitti miicnee bareedanuu ta'a. Amma laastika kanaan nan maradha hamma inni sirriitti ol guutu jechuudha. Kun akkuma argitan kana ol guutee sirriitti bukaa'eera. Yeroo bukaa'ee bareedanuu ta'a. Sirriitti bukaa'uu qaba. Amma sirriitti baafadhee hamma barbaadu itti xiqqeessee irraa mummuree tolfadha jechuudha. Amma barbaadu san muradha xiqqeessee ol qixxeessee jechuudha akka waliin tarree. Amma isadha. Haphii ta'uu qaba. Yeroo isaan bareedanuu ta'a gogee zayitii illee fudhatu. Amma zayitni koo ho'aa jira. Akka ho'e ilaaluu fi keessa buusee sirriitti ni jalaa cabeera. Waa takka zayitii illee hin qabatu. Akkuma argitan kana kun gogeera. Zayitaan baay'ee hin qabatu.
kun akkuma argitan kana gogaa basaara. Kunoo kana fakkaataa akkanatti baafadheeraa goggogee waan akka zayitiin illee hin qabannee baay'ee bareeda isaati. Namatti tola. Akka jaalattan abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin amma kunoo cabsa argitanii akkatti inni ilaala waan akka zayitiin hin qabanne argitanii baay'ee bareeda isaati. Nagaan naa tura. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaatti.